Bara si'anaa kana fiilmii walquunnamtii saalaa daawwachuun akka bidda saafaa tamsa'aa jira. Namootni rakkoo isaan wal qabateen dararamuun furmaata barbaacha gara keenya dhufanis akkaan dabalaa jiru. Baay'een namoota kanaa immoo dhiirota. Namoota fiilmii walquunnamtii saalaa daawwachuu jaallatan keessaa yoo taatan yookaan hiriyaa amala akkasii qabu yoo qabaattan viidiyoon kun gochi keessa yoo maal ta'e rakkoo akka ta'uu fi furmaatiin isaa maal akka ta'e isinii akeekuuf hojjetame na hordofa. Amaloota 6 fiilmii walquunnamtii saalaa daawwachuun kee rakkoo sitti ta'uu agarsiisan keessaa inni jalqabaa to'annaa irratti hin qabdu. Fiilmii walquunnamtii saalaa kana haganan ilaala jettee yeroo fudhattee ilaalta. Ituu addaan kuttee gara biraa deemuu yaaddu addaan dhaabuu dadhabuu irraa kan ka'e yerootti yaaddee ol asirratti dabarsita yoo ta'e amala kana nan dhaaba yookaan nan hir'isa jettee kakattee itti deebita yoo ta'e irraa fagaattee turuu rakkatta yoo ta'e gochaa kee kanaan miira gaabbii keessa seenta yoo ta'e fiilmii walquunnamtii saalaa deddeebiin daawwachuun kee kun sammuu kee to'achaa jira. Dandeettii of to'achuu keetii miidhaa jira ta'uu agarsiisa. 2 dirqama jireenyaa biroo ba'uu irraa si dhorkaa jira yoo ta'e fiilmii namoota walquunnamtii saalaa godhanii ilaaluun wantoota biroo sirraa eegaman akka abbaatti akka abbaa warraatti akka hojjetaatti akka hiriyaatti wantoota sirraa eegaman akka duubatti dhiibu si godha taanaan rakkoo sitti ta'aa jira. Walquunnamtii saalaa jaallee kee yookaan haadha warraa kee wajjin gochuurraa fiilmii kana ilaaluu filatta yoo ta'e hojii kee dhaquu dhiiftee waan dubbisuun sirra jiru dhiiftee walgahii irratti argamuu qabu dhiiftee fiilmii kana daawwatta yoo ta'e wantoota duritti bohaartu hiriyoota kee waliin yeroo dabarsuu tapha kubbaa ilaaluu tiivii daawwachuu yookaan maatii kee waliin yeroo dabarsuu dhiiftee isa daawwatta yoo ta'e fiilmii walquunnamtii saalaa daawwachuun kun hagati yaaddee ol jireenya kee quucarsaa jira. 3 baay'isaa hammeessaa deemaa jirta yoo ta'e namoonni baay'een gaafa yeroo jalqabaatti fiilmii walquunnamtii saalaa kana argan yeroo muraasa ilaaluun mirqaana keessa galu. Suuta garuu haguma sammuun isaanii waan kanatti madaqaa deemeen mirqaana haga duraanii argachuudhaaf hamma daawwannaa isaanii dabalaa deemuu qabu. Maarree yeroo fiilmii isin daawwattan kun yoo haga isaa dabaltan malee yoo gosa isaa jijjiirtan malee mirqaana irraa argachuu dadhabdu yoo ta'e akkasumas namoota walquunnamtii saalaa noormaal ta'e godhan irra kan gosa walquunnamtii saalaa baratamuun ta'an suukanneessoo ta'an godhan yoo daawwattan malee isin mirqaansu yoo ta'e kiyyoo keessa isin galchaa jira. 4 haala rakkoo keessa si galchuu keessatti daawwachuu jalqabde yoo ta'e dharraan fiilmii kana daawwachuu si mudduu irraa kan ka'e bakka hojii keetti galma walgahii keessatti maatii fi hiriyoota kee gidduu teessee daawwachuu yoo jalqabde konkolaachisaa yookaan hojii xiyyeeffannoo kee barbaadu hojjechaa fiilmii kana daawwachuuf yoo dirqamte fiilmii walquunnamtii saalaa kan daawwattuuf bohaara qofaaf otoo hin taane waan si to'achaa jiru. 5 rakkoo sitti fiduutu beektu daawwatta yoo ta'e fiilmii walquunnamtii saalaa kana deddeebiin daawwachuun kee dubartoota naannoo kee jiran si jibbisiisuu akka warra fiilmii irraa argitus akka isaan siif ta'an fedhuu fedhiin kee dubartoota biraatti siif ka'uu diduu fedhii kee daftee fixachuu jalqabuu kee yookaan dubartootatti dhiyaachuu gar malee sodaachuu sitti fiduusaa utuu beektu keessumaa bahuu waan dadhabdeef itti fuftee daawwachaa jirta yoo ta'e rakkoo keessa jirta. 6 miira negatiif ta'e stress baafachuuf itti fayyadamta yoo ta'e gaafa aartu aarii kee baafachuuf gaafa dhiphattu dhiphina kee baafachuuf gaafa mukooftu mukiitti ba'uuf fiilmii walquunnamtii saalaa kana daawwatta yoo ta'e rakkoo keessa si galcheera. Sababiin isaa miirotni armaan olii kan si biraa guutuutti baduu danda'an miti. Haala kamiinuu keessatti miirota si quunnamuu danda'ani. Silaa fiilmii walquunnamtii saalaa jalatti baqachuu baatte miirota kana dandamachuu bara sammuun kee gaafa sitti hammaatan immoo mala fayyaalessa miirota kanatti hin baafattu baratta. Maarree miirota kanaaf fiilmii walquunnamtii saalaa ilaaluun carraa fiilmii kanatti ba'uu keetii xiqqeessuu isaa caalaa guddina xiinsammuu kee quucarsa. Egaa ofii keessanis ta'e namatti siqxan irratti amaloota armaan olii fiilmii walquunnamtii saalaa daawwachuun wal qabatu yoo argitan akkaataan fayyadama walquunnamtii saalaa keessan rakkoo keessa seenuu beektanii tarkaanfii fudhachuu jalqabuu qaba. Haala kanarratti manatti of gargaaruun akkuma jirutti ta'e ogeessa mariisisuun baay'ee isin gargaara. Nagaan tura.